Wow, waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee nama gammachiisu. Haa, gammachuun maaliin? Sa'iidoof Roozan wal fuudhuuf walii galanii jiranii. Waaw, hedduu namatti tola. Inshaallah Rabbi tokko isin haa godhu. Jaarsaaf jaartii isin haa godhu. Sargii keessanillee Rabbiin nu haa agarsiisu. Kuni waan nama gammachiisu, waan Sa'iidoof Roozallee tolu jechuudha. Maaliifi osoo wal jaalatanuu wal dhabuun ni ulfaata. Kanaafuu isin lameen wal jaalattanii baay'ee tokko wal jaalattanii baay'ee tokko walirraa turtanii akkasuma uummanni komantii marti isaaniitu maashaallah tabarakallah uummata waan gaarii namaaf hawwuu fi uummata waan gaarii namaaf yaadu jechuudha. Hundi isaaniitu Sa'iidoon osoo Roozaa fuudhee jarri kun lamaan wal jaalatanii walirraa tolanii sababa wal jaalataniif Roozalleen sababa Sa'iidoo jaalattu Sa'iidoo dhabuu hin fedhu osoo jaaladhu Sumayyaaf jecha dhiise malee jettee jirti isilleen akkasuma innis ni jaalata isilleen ni jaalatti jechuudha. Rabbi tokko isaan haa taasisu, jaarsaaf jaartii isaan haa taasisu jechuudha. Namni hundi isaatu yaadni isaanii tokko jechuudha. Maaliifi namummaa hin akkam fuunee jedhuun agarre jechuudha. Yoo nama waanyee taate malee yoo nama itti naafe taate malee hundi isaaniitu Sa'iidoo fi Roozaa waliif jaalatanii jiranii jechuudha. Akkasuma hundi keenya iyyuu jaalannee jirra. Rabbiin tokko isaan haa taasisu, jaarsaaf jaartii Rabbi isaan haa taasisu. Hedduu tokko wal jaalatanii jechuudha. Isillee waan isa jaalattuuf kiniinii liqimsite akkasuma innillee waan Roozaa jaalatuuf barakiinaa dhuge jechuudha. Jaalala isii dhaburra ofii dhabamuun naa caala kan jedhu innillee barakiinaa dhuge jechuudha. Baga fayyitanii baga kana hundarraa yoo haftanii Rabbiin amma haala isinii haa mijeessu. Akkasuma waan nama gammachiisu jechuudha. Habaaboo jaalalaa qopheessee fi kun Sa'iidoon akkuma asirraa argitan kana Roozaaf kennuufi jechuudha. Habaaboo jaalalaa Roozan habaaboo kana taqabbalte taanaan khalaas Sa'iidoo jaalattee itti heerumuu heeyyamtee jirti jechuudha. Kanaafi Roozan ni jaalatti Sa'iidoo jechuudha. Sumayyaa fi osoo wajjin nyaadhee dhuguu akkamitti Sumayyaa haadha manaa isaa qalbii isii cabsaa hamilee isii cabsaa itti heerumee jetteetiniin isillee of qabde qalbii Sumayyaa cabsuurraa ani jaarsum isatti heerumuun hafuu naa wayya osuma isa jaaladhu Sumayyaaf jecha of qabee jetti duraayyuu. Kanaaf Sumayyaan hin barbaaddu osoo barbaaddee hanga ammaa hin turtu jechuudha. Kan dura tarellee haa ta'u siifuu jecha itti deebi'uu qabdi akkasuma ijoollee isallee agarsiisuu qabdi jechuudha. Kanaafuu Sumayyaan fedha hin qabdu jechuudha. Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan jirtu faamilii kiyya baga jiraattan hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan amantaa birallee ashamaa harka fuunee baga jiraattanii ammallee naaf jiraadhaa hoggaafuma hajaa muraanni keessan isinii haa guutamu bakka yaaddan gayaa isiniin jedha. Warroonni haroo dhuftanillee hedduu naaf galatoomaa kan durallee laayikii sheerii godhaa. Viidiyoon kiyya isin komentii barreessaa yaada keessan jechuudha. Kan haroo dhuftan viidiyoo yoo isin daawwachuun subscribe laayikii sheer gochuun maatii YouTube channel kanaa ta'a isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee Sa'iidoo fi Roozaa jechuudha. Sa'iidoo fi Roozaan wal fuudhuuf deemanii waaw maashaallah waan baay'ee tokko namatti tolu waan baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Osoo nu marti kennayyuu Sa'iidoo Roozaa fuudha jennu bakka qalabatii sanitti isiin diddee jechuudha. Jidduun Sumayyaan jidduu seentee akka isiin itti heerumne goote jechuudha. Sumayyaani jaalala sun taane akka ani isiin fuunee fi isii tanallee narraa gorsitii jaalala Roozaa osoo hin taane akka ani isiin fuunee godhaa jirti. Roozaan bakka gara laaftuu waan taateef daftee jecha san amantee jechuudha. Akkasii Rabbiin waliin haa fiduu kun akkanatti ilillii kennee fi wal simatanii jiranii Rabbi tokko haa taasisu Rabbi waliin haa ga'u. Hawwiin Roozatii fi hawwiin Sa'iidoo inshaallah galma haa ga'u. Akkuma jaalala wal jaalatan jaalalli dhugaa isiniif haa ta'u. Cidha yoo wal fuutanillee cidha gaarii isinii haa ta'u. Biraangeen baay'ate. Akkasuma hawwiin isillee yaada baay'eedha. Ilmaan 4 barbaadaa jettee
Roozaan dhugaa qabdi ilmoo barbaaddi rabbiin akkuma hawwii isii haa kennuufi nama hawwii ilmoo hin osoo hin qabne rabbiin 5 itti kennu 4 itti kennu 3 itti kennu 2 itti kennu ni jira jechuudha. Isii hawwii tana qabdu tana rabbiin haa badhaasu hedduu ilmaaniif yeroo hedduu viidiyoo isii durumaa hin dubbatti jechuudha. Yeroo hedduu ni dubbatti waa'ee ilmaanii yeroo hedduu ni dubbatti jechuudha. Ammallee lakkuu 4 barbaada jettee rabbiin akkuma hawwii keetii akkuma yaada keetii rabbi sii haa kennu jedhaani. Akkasii waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Baga Roozalleen Sa'iidootti heeruma jettee eeyyamte akkasuma Sa'iidoolleen hedduu gammadee sillachuu baga gammaddanii rabbi tokko isin haa taasisu. Sa'aada Foosheen amma asumatti itti hinaafanii jechuudha. Rabbi tokko haa taasisu itti hinaafina. Akkasii Sa'iidoo kee qabadhee deema jette rabbiin inshaallah jedha keessanillee galmaan isin haa ga'u. Yeroo gabaabduu keessatti hajaa muraad isin haa guutu. Ilmoollee akkuma hawwitee daddafitti rabbi si haa badhaasu. Inshaallah hawwiin kee asumaan duraayyuu hawwii ilmaati. Rabbi giddiin qabu rabbi rahmaanii si haa badhaasu. Akkuma habaaboo isin kenne kana jaalala keessa rabbiin dhugaa haa taasisu inshaallah. Jaalala milkii jaalala feeta baatu tan galma geettu tan waliin umrii dheerinaa jiraattanii taa badhima wal hawwitanii dabarsitan osoo hin taane tan gammachuun umrii dheerinaa wajjin jiraattanii gammaddanii bohaartanii isa hanga xumuraa wajjin jiraattan rabbiin isinii haa taasisu. Hedduu tokko isiniif yaanna hedduu tokko isiniif gammanna hedduu tokko isin jaallanna jechuudha. Hordoftoonni hundi isaaniitu akkasuma isin jaalatanii yaada babbareeda kennanii maashaallah tabarakallah. Waliif waan gaarii yaaduu waliif waan gaarii gammaduun hedduu tokko namatti tola jechuudha. Akkasuma Roozan bashaasha gaarii namaati. Akkasuma parsantiin dhibbi keessa 99 hundi isaatu namni hundi isaatu ni jaallata jechuudha. Kanaaf Sa'iidoolleen akkasuma nama gaarii uummanni miidiyaa jaalatudha jechuudha. Rabbiin waliif isinii haa dhiisu jennee jirra. Yoo isin wal jaalattanii yoo isin haadha abbaa manaa taatanillee nuti keenya gammachuun daranuma itti cimaa jechuudha. Isilleen jettee jirti namoota komantii naa barreessitanii fi namoota garagaraa namoota yaada naa kennan hundi isaanii keessayyuu hundi isaaniitu jedha keessan osoo wal fuutanii fedhii qabnaa osoo wal fuutanii baay'ee tokko jaalannaa jedhee namni martuu irraa dubbatee jira. Kanaaf wal fuudhuu qabdanii isiniin jedha hundi keessanuuf namni hundi isaatu yaada isinii kennee isin jaallata baay'ee tokko isin jaallata. Namni waan ofii jaalatu namaan jaallata jechuudha. Kanaaf Roozaan nama gaariidha jechuudha. Namoonni hundi isaaniitu ni jaallatanii jechuudha. Yaada babbareeda kennanii fi ani nama hanga ammaa komantii Roozaa YouTube isii jalaa yeroo dubbisu jechuudha. Hordoftoonni hundi isaaniitu kan du'aayii godhuuf malee takka kaawwa jechan taane jedhuun ani agarre jechuudha. Akkasii rabbiin jaalala uummataa baay'ee tokko namoonni si jaallatanii jechuudha. Gaafa Sa'iidootti heerumte haadha manaa isaatillee taate namoonni daran kana caalaa akkas jaallatuun abdii qaba jechuudha. Amaluma keetti amala gaariidha namoonni si jaallatanii akkasuma du'aayii si godhanii yaada garagaraa si kennanii jechuudha. Roozaa akkasii rabbiin waliif isin haa dhiisu akkuma habaaboo jaalalaa walii kennitan kana jaalala dhugallee nama walii kennee wajjin jiraatee haadha abbaa manaa ta'ee wajjin gammadee hanga isa dhuma jiraatu rabbi isin haa taasisu. Baay'ee tokko namatti tola. Wajjiniin jiraadha wajjiniin dullooma arri wajjiniin filadha. Tani gaafa guyyaa cidha keessanii gaafa itti geettanii gaafa nikaa keessanii kan hafellee ni taphannaa jechuudha. Jaalaluma isinii qabnuu fi viidiyoo keessan irrallee dubbanna. Maashaallah namni hundi isaatu nama jaalatuun ajaa'iba. Maashaallah tabarakallah. Jaalala namaatiif jaalala rabbiillee rabbiin siif haa kennu jedha namoonni hedduun yeroo du'aayii namaa godhan. Jaalalli rabbii tokkoffaa jaalala rabbii lammaffaa jaalala namaa qabaachuun waan guddaadha jechuudha. Waan namni hundi hin argannedha jechuudha. Kanaaf yoo namni amala gaarii qabaate namni marti isaa nama jaallata jechuudha. Amala qabeetti kanaaf namni marti isaa jaallata. Roozaa Habiibti rabbiin gaa'ela keessan gaa'ela dhugaa siif haa godhu. Osoo dhugaa ta'ee jennee nuti hunduu eegaa jirra. Rabbi dhugaa haa godhu akkasuma filannoo keessanii
ililli jaalalaa taqabbaltee ittillee heerumuun kan keenafu rabbi dhugaa isinii godhu akkasuma amma Sumayyaan rifattee jirti amma odda kaleessa Saidoo fi Roozan walitti maramanii ililli jaalalaa walii kennanii yookaan habaaboo filaawarii walii kennanii Sumayyaan akka malee yaada keessa seentee jirti. Wanni godhan hin jiru. Roozanii haadha manaa lammatallee taatu nama gaariidha. Ofii diddee carraasii kennitee jirti. Siif jecha Saidoo dhiistee jirti jechuu durallee. Kanaaf maal godharree carraadha. Waan ati diddee ani yoo barbaadde itti heerumi malee ani isatti hin deebi'u ilmaan kiyyaallee isatti hin agarsiisu jettee jirti. Kanaaf garaa nama nyaatu namni eega didee kadhatanii eega soqanii didee. Kanaaf rabbiin walitti adeemsu isillee rabbiin laaffisee fi Rooza mattuu hinaaftee osoo abbaa manaa isiitti deebitee baay'ee bareedaan natti tola. Maaliif Saidoon lachuu waan horatu osoo Rooza marattuu laaltee hinaaftee deebitee abbaa manaa isii kanatti wajjin jiraattee Roozallee wajjin jiraataa isillee wajjin jiraate Roozan nama miidhu miti jechuudha. Akkasii rabbiin laaffisuudha. Sababuma Roozatu rabbi walitti haadachaasu. Gammachuurraan gammachuu haa taatu jechuudha. Haadhaaf abbaan manaa kan dur gargar bayanillee sababa Roozaa walittillee haa deebi'u. Inshallah Roozan gaafa Saidootti heerumtee Sumayyallee walitti araarsiti yoo garaa laaftu taate. Yoo gara jabeen isii akkasuma itti fufe isiinuu achiin jijjiiramtu. Lamaniyyam rabbi haa laaffisu ka. Haadhaaf abbaan manaa osoo walii araaramanii tokko ta'anii bakka takka jiraatanii baay'ee bareedaa namatti tola. Kanaaf rabbiin haa laaffisu jidduu jaarsaaf jaartii kan beeku rabbumaa namni homaan beeku jidduu jara lamaanii ka beeku rahmaaniin qofa rabbiin walitti haa deebisu jenna. Akkasii Roozaa Saidoo yoo wal fuutan rabbiin jedha gaarii jedha bareedaa gaa'ila keessan gaa'ila bareedaa rabbi isiniif haa taasisu. Waliif isinii haa dhiisu isinii jennee jirra. Hedduu tokko isiniin gammanna. Rabbiin achiin isin haa ga'u guyyaa nikaa keessanillee guyyaa jedha keessanillee rabbi maraa ittiin isin haa ga'u isiniin jenna. Jaalalli keessan akkuma amma wal jaalattan fiixa haa ba'u galma haa ga'u isiniin jenna. Kanaaf faamilii kiyyaa viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata. Waan na dhageeffattaniif hedduunaaf galatoomaa. Gammachuu Roozaaf Saidoon bakka jaarsaaf jaartii taana jedhaniin keessa yaannaan deemee sagaleellee isinitti dheeresse jechuudha. Viidiyoo isinitti dheeressellee dhiifama naaf tolcha. Kanaaf isin keessan jaallattanii ni gammaddanii. Kanaaf viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatti nu deemtu baay'ee